بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واي برمس سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جره waggaa sadaffa'aa ka lolli Uhud argamee, lola Uhud san keessa ummanni muslimaa dogoggora hedduu dogoggoree dogoggorri sun miidhama heddurra isaan geesse. Miidhamni sun onne isaanii isaan baay'ee miidhe, maqaa ummata islaamallee hedduu miidhe. Sadarkaa duraan isaan jabaatanii gaafa badrii gayan san irraa baay'ee gaddeebise. Warri baay'een ka duraan gaafa badrii harka kennatee mataa qaqqabatee ummata islaamaa kabaje hedduun mataa ol fudhatutti deebi'e. Islaama afaan fuudhu, daldala islaamaa ka deemu karaa dhaabatanii qabatu, nama muslimaa ka agar ergamee dhaamsa rasuularraa biyya biratti hin deemu miidhu, islaama tuffatamuun eegalte. san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka siiraa isaa keessatti barattan waan baay'ee akka hatattamatti fixan daddaffitti waan baay'ee furmaata fidaniif rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rifannoota ummata muslimaa ka lola keessaa baqate irratti dhagayame akkuma lolarraa galaniin galgala san halkan san bulanii ganama lola biraa labsan. Lola biraa ka labfame kana keessa warra kalee duula deeme malee namni biraan wajjin hin deemin jedhan. Duula bahanii Qureeshii kalee ummata muslimaa cabsite faana bahanii ari'anii Qureeshiitti deebi'uu dadhabde sodaattee fuuldura baqattee dabarte. Rasuulli ammoo haga tokko achi taa'anii ummanni baadiyaa warri arabaa hunduu dhaga'ee maqaa ummataatii fi rifannoota duraan ummata muslimaa saalfachiisisan haga tokkorraa haqan. Saniin boodagaa daddaffitti dooyaa fi akkuma duraanii san biyya hunda keessa facaasanii bakka sochiin takka tafaallaa islaamaa deemtu irraa argamte hunda yoosuma daddaffiin dhaamsan rasuulli alayhi salaatu wasalaam osoo yeroo ittiin kennine. Yoo yeroo itti kennan mushkilaan takka xiqqoon eegaltee hegir nama guddatti. Fakkiin kanaagaa Khaalid bin Sufyaan qissaa isaa dubbannee turre, nama baay'ee walitti duula qabee madiinatti duuluu murteeffate. Haa murteeffatu gosa fi wajjiin gosoota hedduu walitti qabee murtiirra gayanii malee waraanni walitti hin qabamne. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam haginni waraana walitti qabatee duulee dhufuun hin eegne. Yoosuma nama itti ergee yoosuma ajjeesi isa san. Akkasuma gaa tarkaanfiin rasuula akkasumaan deemte bakka hedduutti wagguma san keessa gosa silaa islaama ti duullee akka Qureeshii itti duulte san itti duullee miidha jettee haasofte hunda yoosuma waraana itti gallakkisanii addaan birbireessanii addaan balleessa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. Haa taatu malee egaa rakkoon lama gugurdoon ummata muslimaa mudatte jenne waggaa san keessa rakkoon tokkoffaa ummata dhufee nama amantii islaamaa nu barsiisuu barbaanna yaa rasuula rabbii, nama olamaa'ii ka amantii akka gaariitti beeku hedduu nuu kennaa ka amantii nu barsiisuu jedhaniin nama 10 rasuulli rabbii kenneef jenne. Namoota kurnyan san asii deemanii biyya madiinarraa fageessanii achitti fixan jenne gaa qajeela dubbanne darsii dabre keessatti. Akkasuma osoo oduun turas hin dhufin gosti biraatis najdirraa dhufte isaan gosa hedduu dhufanii rasuula rabbii gaafatan ammallee alayhi salaatu wassalaam nama ilmii isaan barsiisu nama 70 ergeef rasuulli rabbii olomaa'ii warra qur'aana haafidha huffaadha warra jedhamu
warra qurraa jedhamu torbaatamman san hunda isaaniituun fixan nama tokko qofattu keessaa bahee jenne rakkoon tun rakkoo gurguddoo lama 10 olomaa'iin 10 bakka takka du'anii 70 gama biratti du'e kun qofaanuu 80 badritti uhuditti nama 70 du'e wagguma tokko keessa nama 150 kasaaran jechuu nama 150 lakkoofsa muslimaa irraa irdate kun baay'ee rifachiifte rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam wani nama ajabsiisa namtichi sahaabaa ka gaafa ummanni mushrikaa olomaa'ii rasuulli erge alayhi salaatu wassalaam 70 yeroo fixan inni qofaan irraa hafe sun bakka san irraa as deebi'ee gala gara madiinaa deemu osoma biyyi san keessa jiru jenne nama lama argee jara lamaan kana jarri gosaan warruma sahaabaa fixe san jara lamaan kana yeroo isaan rafan ajjeese lachuu maaliif ajjeese gadoo sahaabaa 70 ta'an irraa bahuuf lamaan kanarra garuu wanni nama rifachiisaa jarri lamaan tun muslimaa miti mushrika garuu madiinaa dhaqanii xalayaa nagayaa rasuula rabbi irraa fudhatan naannoo muslimni bulchu keessa yoo bahan akka nagaya kennaman akka namni tokkolleen isaan hin miine inni waan kanan beekne sahaabtichi yeroo jaratan ajjeesu eega ajjeeseen booda meeshaa isaaniitiif wayaa isaanii irraa hiikkatee yeroo inni silaa laalu kunoo xalayaa tana qaba warri guddoo rifate namtichi warra xalayaa nagayaa rasuuli rabbii kenneef an ajjeesee jedhe baay'ee rifate achuma fuuldura deemee haga deemu gaa lafti fagoo madiinaa dhufe yeroo inni dhufu oduu nama 70 ajjeefamuu kana isa fiduu heda yeroo san ammoo oduun jara kurnyan taani ta gara biraa ergaman du'uun isaanii geettee jirti madiinaa rasuula karifannoota sanirra jiru innis oduu tanaan dhufe nullee obbolowwan keenya warra saahibboowwan keenya kate waliin ergite yaa rasuula rabbi hundaa ajjeesan jedheen anu male rifata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota akkam nama jajjaba ka amantiitan ummata keessa deemee haa facaasu dandeettii san qabaaf rasuuli filee erge 70 bakka takka dhabu jechuun waan xiqqoo miti waan 80 yoos garuu maal jedheen yaa rasuula rabbi yeroo achirra as gad deebi bakka takka boqodhe achitti jara lama arge jara lamaan san ajjeese jarri gosaan biyyuma sanii garuu jarri abaluudha maqaan isaaniiti nagaya kanke qabanii jennaan rasuula rabbiin beeke jara lamaan jara nu nagaya kennineef san ajjeefte innaan jarri gosa sanillee irraa haa taatuuti biyyi sanirraa haa taatuuti biyyi isaanii haa nu miituuti garuu isaan lamaanii nagaya kenninee jirra nagaya kenna keessa jiranii eegati ajjeefte atilleen dogoggoran qabdu garuu gumaa baasa jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wani nama ajabsiisa nama 70 hayyuu kan kee 70 namoota kan kee irra bilchaata 70 sirra kiyaanaa si godhe sanuu bar osoo lolanii lola sirra ajjeese homaa miti kiyaanaa si godhe waanu haa barsiisu nu ergisiin jedhe yeroo ati itti ergiteef marsee ajjeese innuu ballama kan kee cabse silaa atilleen silaa akka yaada ilma namatti namnilleen silaa ballama isaa ima cabsa akka yaada isatti akka yaada ilma namatti isaanu ballama sirraa fuudhanii jara kana nagaa kenninaafi in tuqnu nu ergisiin jedhanii yeroo ati ergiteef jara hundaa ajjeesanii miti atis silaa akka yaada ilma namatti akka yaada gabaabaa ilma namatti balamni maal eega isaan ballama narraa cabsanii nama 70 hayyuu narraa ajjeesan annama lama lallaafaa isaanii yoo ajjeese maal kasaara maal qaba sila yeroo rasuulli rabbi akkas hin laalle waliin qixxaawan namni haqarra jiruuf
namni dhararra jiru waliin qixxaawu isaan ummata dharaati ganuun duraanuu hujii isaaniiti garuu rasuulli rabbii nama dharaatii miti alayhi salaatu wassalaam ganiinsa illee hin qaban rasuulli rabbii ballamni isaanii ballama maal godhan duuba gumaa baasedha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam tulleen amma yaada biraati duraanuu isaanuu waa hagamii yaadda'u jiranii gumaan nama lama jechuun gaala 200 isaa fidan rasuulli rabbii horii hin qaban mootummaan islaamaa qabeenya hin qabdu horii hagana kana isaa fidu anta rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jara kana lamaan gumaa baasedhan gaala 200 gumaa kana horii wali qabutti seenan rasuulli alayhi salaatu wassalaam horii walitti qabanii sahaabaan nama hundarraa horii walitti guuranii guutuu dadhaban gaala 200 wali guutuu dadhaban rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos maal godhan ballamattu jira ka guyyaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa dhufe armaan dura darsii gaafa hijiraa irratti dubbannee turre ballama rasuula fi yahudaa jidduu jiru jira kun maal qabxii hedduurratti walii galan jenne qabxiilee sanirraa takka maal jetti yoo tokkoon keenna rakkoon mudatte rakkoo gumaa mudatte qofaa ifii baasuu dadhabe kuun akka qarqaaru jedha yoo yahudan gumaa seentee baasuu dadhabde rasuulli akka qarqaaru yoo rasuulli gumaa seene baasuu dadhabe yahudan akka qarqaartu mootummaa muslimaatu yoo seentee baasuu dadhabde warri yahudaa akka qarqaaruu jedhanii waliigalteen tun duraan jirti waliigaltee san qofaa miti waliigaltee dheertuu dubbanne gaagaaf san yaadattanii maal jedhe duuba rasuulli alayhi salaatu wassalaam ummata yahudaa kana dhaqe gumaa kana na qarqaaraa jedhaan jedhe yahudan gosa 3 gugurdottu duraan achi qubata jenne gosa 3 san keessaa takka armaan dura baatee jirti gaa dubbannee turre gaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam badrirraa milkaayanii dhufan rasuulallee arrabsanii mataa dhaabanii nu nama jabaa jedhanii iffaarsanii nama muslimaa tokkos ajjeesan gaafas rasuula rabbiitti duulee achii baasisan hin beektan banii qaynuqaa jedhaman isaan lamaan hafame banii nadiiriif banii qureyza rasuulli eessan eegale duuba banii ta'e warri irra gudda'a harki irra gudda'a banii nadiirin kun ikhwaani yeroo sanitti suuqni biyya arabaa tana keessaa irra gudda'a ka meeshaa lolaa baasu achitti kun maal jedha ka meeshaa lolaa baasu seefii haa ta'u waraana haa ta'u xiyya haa ta'u waa'ee sibiila lolarraa kaayatamu kana haa ta'u bakki guddaan kun itti hojjetamu achi mallaqnis achitti hojjetama mallaqni dhaabaa kun jechuun ummata quufaa qabaatoo qabeenya guddaa qabu ummata ammallee arabni naannoo san jiru hunduu beeku kabaju tokko kana maal godhe duuba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata kanatti dhaqee na qarqaaraa jedheen isaan amma wanni gumaa gaala 200 kun nama tokko baasuu danda'a waan xiqqoo isaan biratti ummata qabeenya guddaa qabu bira dhaqee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota sahaabaa gurguddaa fudhatanii akka Bakr Siddiq akka Umar namoota hedduu fudhatanii galgala tokko bira dhaqanii aboora koo kana tarkaanu qaba ballamni keenyas wal qarqaaruu ture ree kunoo dadhabnee nu qarqaaraa jedhaniin hayyee wal mari'anna nu eegaa jedhan wal mari'annaa nu eegaa jedhan armaan dura isaan kun waliigaltee tana haa qabaatanii malee dogoggora baay'ee hojjetan gaafa Abii Sufyaan duula bahee
duula gabaabaa tokkoon nama 200 madiinaa halkan dhufe isaantu keessummaa bulchee nyaachisee obaasee waan maraa agarsiisee karaa akeekee fi laaffisee fi rasuulli quba qaban alayhi salaatu wassalaam oduu waan rasuulli keessa jiru hundaa isaantu ergaaf dooyan qureesh isaan jechuu tana rasuulli rabbi qajeela beekan alayhi salaatu wassalaam garuu waan kana tokkollee rasuulli hin qabne gubbumarra waliin jiraatan warroota munaafiqaa kanallee baay'ee islaamarratti kaasan akka isaan duula keessaa deebi'an akka isaan lolan seen isaan turrat hojjete rasuulli tanan beekan alayhi salaatu wassalaam warra 300 guyyaa kaan duula keessaa deebi'e isaan turrat hojjete tana hundaa osoo beekan gubbumarra waliin jiraatan maal godhe fuudhanii bira dhaqan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam maal godhe wal mari'annaa nu eegaa jedhaniin wal mari'annaa nu eegaa jedhan yaa'anii wal mari'atan marii sila maal irraa eegan akka isaan hagamiin qarqaarra hagam baasuu dandeenna eenyuttu baasa jedhanii mallaqa walitti qabanii kunoo haganaa hoo jechuun irraa eegan wannan almaratan sanuma sila garuu isaan san wal mari'anne maal jedhan abboo namtichi kun laafee jira qureesh laaffifte nuttu rafee nu qoodarraan fudhanne islaama miidhurraa qoodan fudhanne qooda fudhatuu qabnedhan akkamitti ajjeesuu qabnedhan amma harka keenya jira keessumaa nu bira dhufee as jira asumatti ajjeesuu qabnedhan muhammad sallallahu alaihi wasallam akkamitti ajjeefnedhan amma ajjeesuu irratti walii galan akkamitti ajjeefna irratti ammoo waliin galle akkamitti ajjeefna irratti waliin galle maal jedhan bakki isaan taa'an kun mana guddaa dhagaan ijaaramee jiru jala taa'an gaaddisa mana afaniifi waan jedhan namni tokko gubbaa san bahee mana koree achi duuban keessan ol koree dhagaa guddaa gubbaarraa itti gadhiisee akka mataa cabsee achumatti ajjeesu yoo inni du'uu baate akkan warri achi dhaabatu kun yoo sayfi mataa irraa dabarsinu isaaf warra isa wajjin jirullee yoo nu hagas goone ummanni muslimaa isaan gojola gugurdaa qaban yoos ijaarannee gojola keenya keessa seenna ummanni muslimaa nu loluu hin danda'u humna hin qabu eega jarri gurdoon tun du'anii warra qureeshiif warri kaafiraa hunduu nu dhaqqaba akkasitti fira dhoowwuu dandeenyedha kanaan haaloo irraa haa baanu jedhin tan irratti walii galan irratti walii galaan hujirri oolchuu malee maaltu hafere dubbiin dubbii ajabaati dubbii nama rifachiiftu dubbii ajabaati maal jedhu yooma isaan hagana murteeffatan jibriil dhufee rasuula rabbitti hime bakka teettu tanaa sochuu jedheen akka hatattamatti umman isa ajjeesuu murteeffate akkana yaadanii gubbarraa dhagaa gallakkisuuti asi sochoo jedheen subhaanallah yaa akhi nama rabbiin guddaan tiksu miidhuu barbaadan bar dogoggorri badaan sani nama rabbiin guddaan tiksu jiru miidha yoo jette ati miidhamte beeki naan rabbi tiksa akkam goote miidhati ka tiksu rabbi tika isaa rabbi tarkaa qaba subhaanallah nama rabbiin tiksu jiru miidhaati wallahi waa nama jabsiisaati bar maal miidhuu dandeetta nama rabbiin guddaan tiksu tanaa bar رسول ربي ما جرى عليه الصلاة والسلام حديث في كيست احفظ الله يحفظك ربي كان كي تكسي جد ربي ستكسا ربي كان كي تكسي ربي ستكسا ربي كان كم تكسي تا هم ترى فقال قاري هجر ربي قد ستكسا وانجد ايقاسي
yoo namni aalama keessa jiru kun hundu si miina jedhee miidhinsa kan keetirratti walii gale si miidhuu hin danda'u jedhe yoo rabbiin si miidhe male allahu akbar aalamni hundu si miina irratti yoo walii gale si miidhuu hin danda'u jedhe yoo rabbi si miidhe male aalamni hunduu jedhe yoo si fayyanna irratti nama kanaa waa haa kenninu waa haa goonuu fi haa jiraachifnu haa fayyadnu jedhe sanirratti walii gale rabbii yoo si fayyadu baate namni tokkollee si fayyadu hin danda'u jedhe isaan amma murteeffatan isa ajjeessu irratti garuu rabbiin ajjeessan jenneen du'in jenneen rabbiin waxyii rabbiitti dhufe suutuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkuma nama hajaa bahuu mana hajaa seenutti akkanuma gabbahan bakkumaa ka'anii socho'an yoo isaan socho'an namu wooma isaan akkana hajaa bahaniituma deebi'an see kun dhagaa fudhatee yoo inni gallaale rasuulli kunoo jala hin jiru ummanni yahudaa ka ammoo achi irratti taa'u kun in arga akkinni ol ka'e akkinni bahe ol laalanii itti himan akkinni hin jirre harka ijaan itti himan innuu gallaale muhammad hin jiru taa'ee maal godhe gaa haga inni deebi'u eege maal warraade yoo inni deebi'ee taa'e achi dhagaa itti gallakkisu inni ammoo hin deebine inni hin deebine warri kun taa'anii waa dhudhuganii sahaaban dhaban rasuuli rabbi hin jiru amma wallaalaniituma rasuulli mee maaltu mudate akkamitti osoon deemanuun hin jedhin garam deeman magaalaa ammoo yahudaata keessa jiru kana keessa manni biraa ka isaan dhaqan maaltu jira man akkam dhaquu malti tummartuu isaa yaachifte sumartuu isaa yaachifte yoos maal godhan dafanii socho'an achuma karaa kam socho'an faanuma rasuula rabbirra socho'an alayhi salaatu wassalaam faana rasuula rabbirra socho'an alayhi salaatu wassalaam faanti rasuulaa madiinatti qajeelte bakki isaan jiranis madiinumaa beekamoo moggaa madiinaati baha madiinaa jiran amma yeroo san isaan baha madiinaa jiran amma magaalaan waluma maxxantee hunduu madiinuma taate zamana san ammoo madiinaan jedhamtu ganda isaan gaafas qubatan sanirraa manoonni hangni tokko haga hammatti hafee jira akka muuziyamitti daawwatanii faana deeman achumarraa osoo faana deeman madiinaa dhufan osoo itti jiran madiinaa dhufanii rasuula rabbiitti dhufan yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa walitti yaamanii marii seenan mana marii ifii walitti yaamanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maritti seenan waan yahudan murteeffatte itti himan yoosuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duule labsan yoosuma duule labsan ma rasuula ajjeesurra wanni guddoo maaltu jira rasuula ajjeesuu murteeffate warri yoosuma duule labsan sahaabaa qopheessaniituma duulan ittiin baane dhaamsa itti ergan maal jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam khiyaanaa isin gootan rabbiin guddaan naa hime wajjiin hin jiraannu narraa godaanaa dheen biyyi tana keessa ballama keenna ka duraan walii galle isintu cabse godaanaa dheen
guyyaa 10 isinii kenne guyyaa 10 keessatti akka biyyi tana keessaa godaantanii dhabamtan jedheen dubbiin itti guddatte qiyaasa malee yeroo sanitti warri sun mootummaa biyya san jirtuurraa ta'e irra jabduuti gosti tun qabeennaa fi beekumsa waan hundaan bahaa biyya keessaa isaaniin jechuun tun dubbii ajabaatti taate garuu rabbiin guddaan sodaa qalbii isaanitti buuse sodaatan maal jedhanam dinnee ifirraa dhoowwi namoo hayyee jennee biyyaa baana lachuutti jabaatte dubbiin abbo ifirraa dhoowwuu hin dandeenyu qabeenya keenya waan fudhatuu dandeenyu fudhannee oorullee gurgurannee akka ifirraa biyyi tana keessaa godaannu jedhanii san murteeffatan namuu yaanne isaan akkas murteeffatu yeroo san mata humna qabu illollaa malee hayyee murteeffanne in godaanna jedhanii isaanii qopheeffatee akkasitti jiru munaafiqtichi baddichi kun Abdullahi ibn Ubayy ibn Saluul dhageennan ceheetti dhaqe waan jedheen takka nama 2,000 waraana isinii qopheesse namni tokko isin tuquu danda'u hin jiru nat isin wajjin jira in bahinaa biyyi keessaa jedheen maal inni warri kun asii bahe qofaa fi ta'a munaafiqumni kun waa helan qabu ballamarraa fuudhe san irratti rabbiin guddaan nuun himaal jedhe لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم يو بيتنا كباتا تأتي سي وجين بيابانا يو كلولتا تأتي سي وليلولا نما تقول سنتي لكفنو نبلا سوچينا يدوه حاجة ستي جينوماني إلا لا مرتفة dhaamsi biraatis gara garaa isaan ga'ee gosa gosarra qureeshilleen isinii qarqaar warra qaxfaan jedhan gamanaan isinii qarqaar hundaa abdatanii deebii muhammadii deebisan alayhi salaatu wassalaam nu biyyiteenna keessaan deemnu si dura keessa jirra ati yoo feete keessaa deemi nu wajjiin ka jiraatuun barbaanne taate ati keessaa deemi garuu nu keessaan deemu nu keessaa godaanuun waan jiraatii miti kanaafuu waan feete hojjedhu jedhanii wallaahi waan ajabaa gaatuun ammo lolli argame ummanni muslimaa amma lola keessaa bahe hugna guddoo amma ummata guddaa akkanaa ka qabeenya hagana ga'u qabu ka gosoota arabaa tana hundaa bitee mallaqaan siin lolchiisuu danda'u hugna tanaan loluun hin qabu ummanni muslimaa yeroo san garuu onnee qaba tokkummaa qaba dura taa'aa nagayaa nabiyyi rabbii qaba nabiyyi rabbii jala yaa'an ka rabbiin guddaan sirreessuuf waan hunda yeroo dhaamsitti deebi'e yahudan lola murteeffatte biyyaan baanu jette yaa rasuula rabbii jedhanii dhaamsitti deebi'e sahaabaan rifatan bakka takka rasuuli rabbii ammoo maal jedhan الله أكبر الله أكبر الله أكبر رسول ربنا نمو بكتك الله أكبر الله أكبر يسلف أولك أني دولف قبائل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام تكوني ساني مرتو ددفت يوسو مرترقين إسان أما مال بربادا أكا مسلم صداته إسان أمو هغانا جدو ummata arabaa kana waraana hedduu ijaaranii mallaqa guddaa baasanii gosa hedduu walitti deebisanii gosa qureesh irraa yaamanii waraana fidanii kana eegan isaan barbaada rasuula kanan godhu rasuula waan inni qabu alayhi salaatu wasalaam hunduu qopheerti amma bira waan isaan eegana alaa eeggatan hin jirtu maal kun yeroo balleessitanii tana yeroon hunduu diina kan kee fayyadde malee isin fayyaddu
أما تكهت التمت الأول سفيدا رسول الرب عليه الصلاة والسلام مرتفة ورانا قبائل يعني دولا باسني دفني مقالا إساني تنا مرسن مقالا سينني سلاكا دولا بهني إساني لي سلا ديدا مقالا درتو اللولا نيمتي نقول فلوه هدتني مقالا كيسد دجاني كيسا قجولك أبان إسان قدو قرداء إجارة مكانكا قندام مرفمي جيرو كانك أبان نمني كيسينو ندو على الرع يوهلون سينتي مالي قباسا يموت إيان قنما درباتا marsanii akkasitti gaa qabanii bira taa'an socho'uu dhoowwanii xiyya isaanillee irraa fagaatanii akka xiyyi isaanii nama hin geenne waan alaatti seenaatiif waan ala bahallee dhoowwan irraa huloo karaa maraan irraa hidhanii dhaamsi isaanii mallaqni isaanii tokkollee ala bahuu hin danda'u wanni alaatti dhufuu danda'allee hin jirtu oduu aalamaaf isaan addaan hidhan jechuu warri mushrikaa yoo alaa dhufee silaa warra kana bira karaa achi qabama yoo isaan achi dhaamsa ergan sun qabamaa ittiin deebi'u socho'uu dadhaban yeroo isaan socho'uu dadhaban silaa namtichi kaafiraa ka mushrikaa kun ka munaafiqaa kun Abdullahi ibn Ubayyi kasi wajjiin lolla jedheen sun dhufee wajjiin lolle akkasuma tafe shayxaana baytaku rabbiin maal jedhe كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك شيطان كفرنا ما نجد يرون من كفره نمر أقول قل له وما هو لنبيه سينجد أبر تربال لما أكسم مرسنير تاع الرسول ربي عليه الصلاة والسلام تربال لما وأنا من في تيساتو تربال لما wanni tokko keessaa bahan jirtu oduun takka alaa isaan hin geettu dhaamsi isaanii tokko ala hin galu torbaan lamaan booda ala gabbahanii loluu hin dandeenye akkasitti jiraachuu hin dandeenye ammoo odoo fedhani akkasi jiraachuu hin danda'an isaan yeroo dheertu dhihanni isaan achi keessaa qaban bishaaniif wanni hunduu waggaa 2-3 isaan geetti jedhama osoo alatti hin baane waggaa hedduu achi keessa jiraachuu hin danda'an isaan garuu sodaan itti buute sodaan itti buunan dhaamsatti ergatanii yaa rasuula rabbi lola dadhabne harka kennannaa nuu hayyam jedhaniin amma dubbii tantee ta duraanii ta duraan dinne san amman fudhannaa nuu hayyam jedhanii biyyaa si biraa godaanna jechuu duraan san didanii isaan amman hayyamne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniin amma hayyamtanii jennaan amma ammoo haga duraanirra isinitti laafeef isini jabeessine jedhaniin akkan faana sun duraan waan qabdan hundaa fudhadhaa waan marayyuun irraa godaana abeeytu duraan amma akkasii miti amma meeshaa lolaa tokkollee hin godaanuu hin dandeetta waraana sayfii xiyya waan silaa namni namaan loluun sibiila kaayatamu kana hundaanuu godaanuu hin dandeettan kun kenna as kenna takka horii gadhaabataa buqqisuu hin dandeettan mana duraan jiruun balleessitan oorruu duraan jiruun gubdan akkasuma dhiftanii keessaa kaatan ammoo horii keessa waan harki isinii fuudhuu danda'u ta geejjiba fa'achuu dandeettan fa'adhaa godaana haga duraan irratti jabeessan ammoo tana didan haganaa dhabanii mire tana didan haganaa dhabanii hayyamanii godaanan akkasitti horiin isaanii walitti qabamee gaala 600 fa'an namoota isaanirra dureessi gurguddaa jira ka zahaba qofaa itillee korma loonii guutuu fa'e kana jedha achi keessaa horiin hagana kun maal jennaan
horii adunyaa guutuun cabsu an duraan murteeffadhe jedhe horiin kun osoo horiin kun nan fayyadin bakka jiru keessaa na godaansan jedhe akkasitti gaala 600 fa'atanii 600 fa'atanii ji'a Rabi'ul Awwal waggaa afreessoo keessa hundi isaanii Madiinaarraa godaanan ji'a Agosto bara 625 guyyaan isaan godaanan sun suuratul Hashr rabbiin guddaan buuse waa'ee kanarraa baay'ee dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'aala saniin ummanni muslimaa baay'ee fayyadate tokko diina duraan si wajjiin qubatee asiin keessa kan kee argu ka ammoo diina kan kee wajjiin hojjetu ka ati halkanii guyyaan amanne tokko asiisi biraa dabre tun milkii guddaa gama kaan hin qabeenya guddaa argatan meeshaa lolaa hagam oorru lafa argatan akkasitti gosti lammataa ta irra guddu'o ta Yahudaa sababaa ballama cabsiteeniif Madiinarraa godaante bakka lamatti gargar bahe warri godaane sun warri tokko Khaybar dhaqe kiiloomeetira 70 deemanii qubatan Yahuda biraa guddoo achiira warri kun ammoo biyya Shaam dhaqe Abdu'aat lafa jedhamtu tana achi gale rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula kanarraa yeroo deebi'an milkii guddoon deebi'an maqaan islaamaa guddoo ol ka'e gosti sun lamaan cabuun ummata mushrikaa kan naannoo san qubatu hundayyuu rifachiisee qiyaasa malee ummata muslimaa ammoo guddoo kabajaa isaanii ol fuudhe magaalaa qulqulleesse qubsuma islaamaa heddummeesse gammachuu guddoon argamte osuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasii jiran gosti takka banii muhaarib jedhanii ammallee gosti biraa banii Thaclabaa jedhanii gosti lachuu Qatfaan irraahi rasuula rabbi duulu'uuf murteeffatte yeroo isaan murteeffatan odoo isaan waraana walitti qabaniin duulin yoosuma rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana gabaabaa fudhatanii bahanii addaan cabsanii gossan lachuu balleessan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ni deebi'an hafuura baafatan haga tokko ballamattu jira yoo yaadattan guyyaa lola Uhud Abi Sufyaan dhaabatee eega dubbii hedduu wal dabarfataniin booda ballamni keenna waggaa dhufu Badritti jedheen hayyee jedheen rasuulis alayhi salaatu wassalaam waggaa dhufu Badritti wallolla jechuu ballaman ballama eenu kaaye Qureeshi kaayate islaamnis ni hayyame Badriin san dura Ramadaana keessa turte Uhud ammoo Shawwaal waggaa tokko booda jechuu waggaa tokkoof ji'a tokko booda Shawwaal ji'a 13 booda Shawwaal keessa waliin dubbatanii waggaa dhufu wallolloo dharree yoom taati Shawwaalima keessa taati Shawwaalima keessa taati saniifuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ballamni sun kalooynaan ji'a Shacbaan waggaa afraffa'a keessa waraana fi qopheeffatan ji'a Yanaayir 626 keessa akka lakkoofsa miilaadiitti nama 1,500 qopheessanii
duula ballama qureesh waliin qaban saniif badri deeman rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam badri arabni guutuun quba qabdi akka ballamni sun jiru ummanni naannoo qubatu hunduu lola san eega'aa jira lola ballamanii jiranii qureeshii fi muslimni wal ballamanii jiranii lola guddat argamuu jiraataan beeka namuu dhagaye lolli dhihaanaan egaa duulli islaamaa bahee achi qajeele qureeshis achi as baate bakka itti ballaman eessa badritti qureesh maal barbaaddi salphinna badrit isaan mudate san haga tokko firaa dhiquu barbaaddi muslimnis dogoggora uxudit argame kana ifirraa kaasuu barbaada yeroo duulli qureesh achirraa as bahu ka muslimaa kun qajeeluma bahee dhaqe bakka dura bakka qabatanii qopheeffatanii lolaaf taa'anii eegan isaan qureesh yeroo achii socho'u waraanni kun socho'uu dadhabe waraanni harkifatee bahuu dadhabe namuun iyyaan bahuun barbaadu ima dirqameetuma socho'a male dhiibamaata male osoma dhiibatu deemsa gabaabaa makkarraa deemee abii sufiyaan maanguddoo waraanaa walit qabee jarana maal ta'ani aboo zamanni oola'a ooqa kana keessa deemnee loluu hin dandeenyu zamana biraa karoomni nuun roobe dhaqnee lolla ifirraa irraa haa hafnu jedha amtun salphina gugurdaa gosti guutuun ballama godhattee mootummaan guutuun ballama kaayattee ballama sanirraa hafa jechuun waan xiqqoo miti zamana sanitti zamana san kijibni hin jiru beekaa ikhwaani tanarratti walii galee qureesh namni tokkolleen ka morma hin jiru waraanni itti himnaan gammadan duraanuu lolan barbaadu jechuudha osoo waraanni muslimaa achi jiru dooyan muslimaa maal fidde waraanni qureesh duularraa deebi'ee makkatti deebi'ee hafe jechuu guddoo gammade ummanni muslimaatis maaliif gammade lolaaf rakkoo isaa rabbi irraa oolche qureesh illee rabbi salphise warri baadi'aatii fi ummanni baay'een arabni guutuunis dhagaye akka muslimni waraana baasee dhaqee qureesh dhaquu dadhabdee irraa hafte sodaatte rasuulli alayhi salaatu wasalaam hin galle achuma taa'e tun amma siyaasa guddoo achuma taa'anii achirraa da'waa oofan baadiyaa keessa waraana erganii kaan da'waa oofanii waliigaltee ummata baadiyyaatiin godhanii gosa biraati keessa deemanii akkanatti kunoo dhufnee qureeshin ballama qabna qureesh dhufuu dadhabdee nu sodaattee haftecha bakka maraan gayanii eegasi rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinatti deebi'an madiinatti yeroo isaan deebi'an gamanaan amma jala kanaan lafa madiina akka laftu tanaan gosti hunduu amma rifatte yahudan cabte qureesh sodaatte irraa hafte waraanni muslimaa kun oluma deemalee gad deebi'utu hin jiru osoo isaan akkasi jiran gosti fagoo jirtu biyya shaam doomatil jandal jedhanii lafa fagoo lafa deemsa guyyaa 15 namni qajeela deeme deemu deemsa guyyaa 15 jechuudha xiqqoo miti gosti achi jirtu waraana duulaa qopheessitee rasuulatti bahu jirtii dooyan islaamaa himte rasuuli alayhi salaatu wassalaam lafa kaluu jirtu tana yoo rakkoon tokko argamtu yoo suma dhooyan tun amman kalooytu maal godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama 1,000 qopheeffatanii bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa 5 sanuma keessa nama lafa beeku ka haalan lafa beeku ka maqaan isaa madkuur jedhamuun tokko fudhatanii duula bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula san keessa halkan deemanii guyyaa boqotan akka namni oduun dhageen akka warri tokko namni tokko illee hin garre osoo akkasi deemu biyya san keessa dhufee waraana kaayan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam odoo isaa wama tokko hin dhagayin waraanum isaan keessa jiru argan yoos namuu garuma fuula isaa dura jiru baqate waraana keessa kaayaniitu addaan cabsan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam miidhanii ummata san barbadeessanii addaan
كبجان أتشتاني أتشرى دعوة قدن دعوة سنكيس قصوة باية وجين ولي قلتي قدن نمتج بي كما أربع عيين بن حسني كجدم رسول إيقنا أبو دقافة حنيني قال لبتك كنو في دكان وياها مسيدة سيني مسيدة فنجان إذا كان إني موتي قوساتي ولي قلتي قياسان إسا وجين قدن جدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ملكي هقس جيتو قدني إيقاسي ورانا كما تقو كنان أتشرى سوتا قمتشون أسديب أنيقا قوسا كيسا ديما دعوة أوفا خيري فجأسا أتشرى أسديب أن بفكران هجة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام لولا بدر لولا أحدر حاجة لولا أحزاب جد أموتي أرسي كأنك أنا وربي قدان إيه جده لولا أحزاب كان مالتو في دي أكمتي إيه قلمي مالتو أرقمي إيه إني وان أدوم باين كيسي جرتو بدلنا إذا تيني دبنا ربي قدان إيه جده حاجة سن كيستي والجينو نجا ربي تنو جرادا والله سبحانه وتعالى أعلم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.